Wanta hin cirarratti nyaachuu hin dandeenye jaalallee kooti. Shaay. Jaalallee kootiin Ashama akkam jirtu kun hambaa miidiyaati kan daawwachaa jirtan sagantaa keenya Gilgaalaati. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'as akkuma baratame egaa namoota tokko karaarra deemnee gaaffii gaafannaa nu wajjiniin turaa irraa baradhaa itti bashannanaa itti bohaaraan afeerraa keenya qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hobot Bulchaati. Ogeessi kaameraa keenya Oliyaa Taakkalee nu faana jira. Turtiin keessan nu faana haa ta'u yeroo gaarii. Tole eeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal bar maqaan keenya. Maqaan kiyya Caalaa Ergasaan jedhama. ishee abdiin jedhama. Maqaa kiyya Baatiruu Girmaa naan jedhani. Ishee Saabetti naan jedhan. Tole gaaffiin keenya jalqaba. Wanta ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenyedha manatti himime maalodha? Wanta hin cirarratti nyaachuu hin dandeenye jaalallee kooti. Gidee nama dinqisiisu akkamitti laa fakkeenyaaf ani waan dhugaan jedhee natti fakkaata garuu immoo uummanna keessa jiruun dubbadheedha. Ciree irratti nyaachuu hin dandeenye. Ijaan egaa ijaan malee kaan akkamitti ree? Tole carraa tokkoon si kennaa garuu yaalime. Ishee kan biramoo? Jabaatetti wanti kun. Tole haa ta'u. Shaay. Shaayidha. Dhugaa malee nyaata matteetu. Wanti ani ciree irratti nyaadhee hin beeku hin deebisuu hin dandeenye. Yaalime. Ciree irratti wanti nani nyaachuu hin dandeenye. Ciree irratti wanti nani nyaachuu hin dandeenye. Lakki anumaayyuu hundumayyuu waan argadde nama nyaadha dandeessu. Wanti nyaachuu hin dandeenye hin jiru. Hunduma isaa ciree irratti nyaachuu hin dandeessa? Nama nyaadhee wanta argadde wanta dhabe garuu dhiisuu hin danda'a. Wanta dhabde dhiisuu dandeessa malee wanta argatte nyaata. Yaalime carraa tokko siin laadhaatti yaali. Wanta argadde hanga garaan koo dandeessan nan nyaadha. Garuu wanta dhabe san immoo yoo nan dhiisa. Wanti nyaachuu hin dandeenye hin jedhadhee yaadu. Ciree irratti wanti nyaachuu hin dandeenye. Kuni naan galle. Ciree irratti wanti hin nyaanne. Waan sa'aatiitti nyaatan nyaachuu dhiisuudha ka ganama waan ganama nyaanne guyyuma nyaachuu ganama guyyaa nyaanne ganama nyaachuudha. Naan galle kennu wanti kun. Ciree irratti wanta ati nyaachuu hin dandeenye lama. Ciree irratti wanti nyaachuu hin dandeenye lama. Kun naan galle. Si haa darbu? Irra naa darbu. Gaaffiin keenya inni itti aanu guyyaa 25 fi utuu hin rafin akkamitti turuun danda'amame? Guyyaa 25f osoo hin rafin akkamitti turuun danda'ama? Osoo hin rafinoo? Gara kun gaaffii gisee laalu lafaaf amma samii waan nu fagaatu natti fakkaata. Ni danda'ama natti fakkaatu garuu kun akka yaada kiyyaatti. Guyyaa 25 utuu hin rafin turuun hin danda'amu. Sa'aatiidha moo guyyaadha garuu wanti kun naaf hin galle. Ni jira natti hin fakkaatu garuu. Dhugaa? Dhugaa natti fakkaata akkuma kana. Yaalime carraa tokko siin laadhaa. Yaaleera kanuma yaaliin koo hanguma kana qofa ol deemti. Kana ol deemuu hin danda'u yaaliin kee. Nan shakka garuu kan guyyaa 24 kana arba jechuutti arbinuun dhaabateetuma rafa jedhani. Kan namaa kana immoo 24 irra waan achi taru natti hin fakkaatu. Ijji kun inni xiqqaataa deemti natti fakkaatu.
Utuu rafeen turuu danda'a. Hojii malee taa'uu dhiisu. Hojjetee hojii isaa yoo dhaabe immoo hiyyummaa itti deema waan ta'eef hojjechuu tattaafachuu hirribni rakkina harkisa isa jedhan sana hojjechuudha bakka santu namaaf. Inni kun ergaa biraadha. Gaaffii inni ani jedhe garuu maal laseeti? Namni tokko guyyaa 25 fi utuu hin rafin akkamitti turuu danda'a? Rafiitiinis dhiisuun jabaadha gin. Akki isaa kun naa galeeraare. Barbaade kaasiif haa galu. Gaaffii jabaataa duwwaa na gaafatanii. Akki isaa kunis naan galeera. Lakki naan galte. Guyyaa 25 fi turuun dhiisuun hirriba malee jiraachuu hin danda'amu. Hin ulfaatu. Kanaafuu akkamitti hirriba malee guyyaa 25 jiraatanii miti? Hin jiraatamu jechuudha. Guyyaa 25 osoo hin rafini? Guyyaa 25 haa hin rafu maaf hin rafu jechuun kan rafamu halkanii malee guyyaa hin rafamu. Kanaafuu turuun hin danda'amu. Guyyaa 25 utuu hin rafin inni turuun hin danda'amaa jechuudha. Guyyaa rafuun guyyaa osoo hin rafin turuun hin danda'amu. Yeroo halkanii osoo hin rafin turuun hin danda'amu. Kanaafuu guyyaadha malee kan hin rafamne halkan rafamuun guyyaa 25 taa'uu hin danda'amaa jechaa jirta ka. Hin danda'amu. Tole haa ta'u. Guyyaa 25 namni akkamittiin yeroo rafiin turuu danda'a? Guyyaa 25 namni guyyaa waan ta'eef turuu danda'a. Halkan odoo ta'ee garuu rafee odoo rafiin turuu hin danda'u. Guyyaa waan hin rafne guyyaa turuu danda'a jechuudha. Kottu bravo. Gaaffiin keenya inni itti aanu bishaan yoo itti nammee wanti du'u maal? Bishaan yoo dhugee jechuudha. Wantati bishaan obaastee du'u maalodha? Bishaan obaasee jennaan wanti nu dhumu biyyeedha. Akkamitti himee? Saba akka inni itti dhumu sila yoo sila gogee jiraate gaafa bishaan kun itti bu'u ni laaffata waan ta'eedhaaf ati dhayxeerra jettus ni mucucaata. Kanaaf natti fakkaata. Deebi'ee carraa deebi'ee ka'uu qaba biyyatti yoo bishaan naqxee jechuudha. Yoo gogu ammas deebi'ee biyyoonuma ta'a. Sun garuu deebi'ee ka'uu hin danda'u. Wanni sunmoo simmintoo dhaga. Gaafa simmintoo fi waa wal makan akkas natti fakkaata. Kan biraa immoo itti yaadeetan nadhabe. Gaafan bishaan obaasu kan du'u gaafan bishaan obaasu bishaanuma saniitu dhangala'aa. Hin dhabama beektaa gaafa bishaan obaastu. Awwaara. Awwaarra? Awwaara du'uu danda'a. Awwaarri baduu danda'a. Gaafa amma bishaan tokkotti namme awwaarri sun bakkeessanii baduu danda'a jechuudha. Yaalume isarra kan fooyya'u tokko jira. Kan guutummaa guutuutti badu gaafa bishaan dhugu inuma bada maalla wantichi. Gogiinsa badaa jechuudha. Gaafa bishaan sana argate gogiinsa bada. Gogiinsa lafa sanaatu badaa jechuudha. Hin jiidhata gara jiidhaatti jijjiirama. Carraa tokkoon sii laadhaa. Yaali. Amma numa deebisuu dandeenya. Yaaltu carraa tokko sii laadhaa. Bakka hin dandeenye kana. Kan du'u gaafa bishaan obaasu kan bishaan dhugee du'u hin jiraayi. Kan bishaan dhugee du'u lakkin beeku ani gaafa bishaan obaasan kan jijjiiru awwaara wanta lafarra akkasitti jijjiirantu isaa yoo ta'e irratti wanti du'u hin jedhadheen yaadu. Hin dhabama laa gaafa bishaan dhugu hin dhabama wantichi. Hin dhabama. Gaafa bishaan argee hin dhabama. Gaafa bishaan dhugee jechuudha. Gaafa bishaan obaastu kan du'u maaloodha? Lakki gaafa kan hin dandeenye. Yaalime. Gaafa bishaan dhugu kan du'u hin beeku lakki. Wanta du'u hin beeku. Siyaa darbu? Yaa darbu. Tole sammoo. Bishaan naannoo kan du'u. Bishaan naannoo kan dhugu. Bishaan dhugnaan kan du'u.
Bishaan naannoo kan du'u jiraama. Biqiltootas bishaan obaasan malee hin baddi. Namnis wanti hundinuu bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu hin jiru jettee yaadda? Hin jiru yaada wanti bishaan hin dandeenye. Wanti bishaan dhuguu hin dandeenye hin jiru jedhee yaada. Yaalimee jira wanti bishaan itti namnaa yookiis immoo bishaan dhugnaan du'uu jira mee yaali? Maaltu jira yaa gooftaa ko? Maaltu jira? Kana garuu dhagees hin beeku. Ji'oota jiran keessaa guyyaa 30 kan qabu isa kam? Meeqa kan qabu guyyaa meeqa? Kana osoo hin baranne maal jedhee dandeenya tokko jedhus immoo ni jabaata. Tokkuma waxabajjiidha yoon jedhes immoo maal hin jedhamu meenaa kanuma sobaa ta'u mee waxabajjii natti fakkaata. Kanuma sobaata? Eh, Mee kan isa dhugaa ammoo barbaade? kan isa dhugaa ilma natti hojii biyya ilaala malee hin baranne natti fakkaata. Kana yaa Rabbi maal natti fidde jechuu. Garuu wanta kana nama mudachuunis baruudha. Gaariidha miti wanta akkas akkasii. Nama Irraa barachuudhaaf gaariidha. Yaaluuttis immoo natti jabaatte beektaa kun. Meemeetumatti na deebiftee naan immoo keeluma irraa baradhe maal. isa irraa baratte xumura sagantaa keenya kanarraa garuu wantuma sitti dhiyoodha laa wanta ani si gaafachaa jiru jechuudha. Wanta ulfaatu miti gaafumayyuu deebii isaa dhageessatumti mataan kee waanuma nu bukkee ture immoo jettaa jechuudha. Kanaafus xiqqooma fageessiyyaati. Wanta ittiin siluma waan fagoo irra moo waan dhiyoo kana namatti jabaatte jettu. Kanaaf wanta fagoo barbaaddee fidda waan xiqqoo as dhiyoo jirtu immoo fuuchuudhaaf illee wanta ittiin ni agartaa hin fuutu garuu waa biraa barbaadda. Kanaaf jennaan wanta ittiin xiqqoo natti jabaatte jedhee. Ji'oota keessaa guyyaa 30 kan qabu ji'a kam akka ta'e ji'oota keessaa beeku lakkee kanas. Injii guyyaa 30 qabu isa kam? Ji'ni hundumtiyyuu 30 qaba jedhee yaada. Yaaddaadha malee. Jechuun 30 beekan. Ji'ni kamiyyuu 30 qaba. Beektaa sirriitti. Sirriitti beektaa? Kan hundumtiyyuu 30 qaba jedheen beekan. Of murteessee egaa walaallammiin ta'e hin qabaa yookiin hin qabu. Ji'a akkasiiti yookiin isa akkasii miti jedhe. Lakki 30 qaba naan beeku. Of murteessite? Eh. Tole haa ta'u. Ji'a keessa Guyyaa 30 kan qabu. jiini guyyaa 30 qabu hin jiru. Jiini torbeedha yoo herreegde guyyaa torbeen afur amma fakkeenyaaf guyyaa 28. Jiini hunduu akkaataa isaatiin yoo itti deemte fakkeenyaaf guyyaa tokko harrii 30 ta'ee 30 har'aatti yoo itti deemte guyyaa 30 ta'a. Tokko irraa kaatee haga 30tti jechaadha. Ayyee kana kan jiini hundiyyuu guyyaa 30 qaba jechuudha. Dhumarratti dhufte malee jalqaba akkaataa itti ibsuuf kaatee sanan fakkaatu ture garuu. Ayyee kanuma maaliifi gaafa torbeedha nama fakkeenyaaf namoonni keenya dur torbee afurtu ji'a tokko jedhu beektaa? Torbeen afur immoo ji'a tokko ta'uu hin danda'u. Maaliifi jiini tokko guyyaa 30 waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo guyyaa tokko irraa kaatee haga guyyaa san tokkotti yoo lakkooftee jiini sana keessa waan jiinati irraa kaate keessa jirtu suni guyyaa 30 jechee nan dandeessa. Guyyaa 30 kan qabu. Ji'oota kam keessa irra naa deemi? Ji'oota jiran keessaa guyyaa 30 kan qabu isa kamdha? Qaniin uumamu qaniin. Guyyaa 30 guyyaaf qaniin afaan isaa gargar ta'e malee tokkuma qoda isaa gargar ta'e malee. Hoodina. Moo maal jechuudha yaa gooftaa? Qanii guyyaa 30 isaa qanii kan qabu. Qanii guddaa natti fakkaata gara. Na dhaggeeffadhu takkaa na qalbeeffadhu. Ji'oota jiran keessaa guyyaa 30 kan qabu isa kamdha? Guyyaa 30 kun jabaadha lakkii naan galle. Naan galuun hin dandeenye. Yaalime ji'oota jiran keessaa guyyaa 30 kan qabu ji'a isa kamdha? Kan 30 kan qabu. Qanii kamii naa galuu hin dandeenye kun dhageessi hin beeku. Lakkii nageenya kana tasaa naan galle.
Si'a darbure? Naa darbe. Tole gaafiin keenya inni xumuraa yoo ati waamtee kan si jalaa badu maalodha? Yoo nani waame sagalee kiyya. Mee waamee jalaa bada. Yoo nani waame kan na jalaa badu yoo maqaa dha'e kan badu buqqee garaagaraa gaafa dhaabanii maqaa waaman jedhu akka duratti maatiin keenya. Inneen akka dabaaqula minaamina gaafa dhaaban maqaa yoo waamte dabaaqulli sun hin qabatu. Utuu hin waamin dhaabuu qabda. Odoo maqaan dhahin fakkeenyaaf deemtee dhaabde yoo ta'e wayii odoo mana hin galchiin odoo maqaan dhahin deemtee dhaabdee biraa deebitaa jechuudha. Haga dhaabdee biraa deemtutti boru ganama minaamina bultee haga wanteetti jechuudha. Deebii gaariidha. Sana ta'uu baatus deebii inni deebisee deebii gaariidha. Garuu mee wanta ati maqaa isaa dhooftennaan si jalaa badu. Inuma dhabamaa jechuudha. Maqaa dhahennaan waan mataa hodhaan malee waan maqaa hodhaan badu. Boboodha mataa dhoofnaan kan badu miti garuu. Mataa hodhoofte waan inni badu hedduudha garuu maqaa dhoofnaa waan badu. Kan na jalaa badu. Kunis naa galee hundi isaa gaaffii hundi isaa waan ta'e wanta takka hin dhageenye ta'e. Haaraasitti ta'e? Hundi isaa. Gaafa sagalee dhaga'u kan badu. Maaltu dhabama laata? Beeku. Yaali ka yaali. Gaafa sagalee koo dhaga'u kan na jalaa badu. Gaafa ati waamtu si jalaa bada. Maalidha laata? Naan galle. Intuu hin beeku lakki. Intuu na jalaan badu gaafa waan. Si dhufa malee jalaan badu miti siif. Gaafa waame ilma naaf dhufa malee na jalaan badu. Yoo na waame kan na jalaa badu. Sekoondii lama daqiiqaa naa kenni taree. Uummata wajjin walii gallee sekoondii 30 si ilaala. Yoo nan waamu kan na jalaa badu. Harkaa badee namni nu qoyo. Wallaalaan jira akkanatti. Yoo nan maal kootee dhugaa. Isin kun diddeetti. Garuu mammasitti immoo meena yaada sekoondiitti ilma koo. Amma isheen dhumtutti yaadda. Akkasumatti fakkaata akkasii wayyuu. Maal jedhu gaa? Ana jedhu. Yoo of waamte of jalaa baddaa. Yoo of waame yookaan ofuman arga malee hin beeku. Yoon jaalallee kootee na jalaan baddu siin eessatti baddi miti. Jaalallee kee kana baay'ee jaallattaa. Allah maal jedhee maal dhiisa gaa? Keessoo na gubaa keessoo isii akkuma gubaa kan dhiisa. Siyaa dhaggeeffatu dhaamsa wayii dabarsi. Dhaamsa ishee dhaaf dabarsu. Hirkootoo akkas jette beektaa? Kiyyaa jette. Dhiisii namaa hin haasa'in jennaan iddee jette garuu immoo isin garuu nama biraatiin haasoftu. Wanta dhaamuu fi amma Dubaayii jirtan itti fakkaata. Bakka si'achi kabajaa fi nagaan ulfinni si bira naaf jiraatu jedha. Akkasiinis immoo gaa nan daganne yookaan qalbiidhaan waa biraatu hin taane yaadaaf qalbii akkasiin nan daganne isitti dhaammachuu barbaada. Maqaan isiis immoo Musliyaa jedhamti. Garuu maan hubbii jedheetiin hin qabadhe. Hubbii jechuun maal jechuudha? Hubbii jechuun jaalallee waan waliin daganne jechuudha. Jaalala jechuun Arabiyyaa akka Arabaatti hubbii jechuun jaalala jechuudha. Kanaafuu si baay'een jaalladha. Kanaaf nagaan koof kabajni nagaan rabbii si biratti naaf ta'u jedhee tayyaadha amma gaafa. Si jaallata jaalalleen kee nagaa isaa fudhadhu siin jenna. Heeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoo fi ulfaadha. Baay'ee galatoo. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffadhaa turte qabaanneetti natti toleera ulfaadha. Galatoomaa jechuun barbaada. Homaan qabu. Homaan qabu. Tole haa ta'u ulfaadha. Yaada yoo qabaatte daawwattootaaf yookiis immoo nama dhaamsa dhaamtuuf yoo qabaatte mee? Yaanis nama dhaamsa dhaamuu qabu jaalallee kootiin dhaamsa dhaamu. Jaalallee kootiin dhaamsa dhaamu. Wama kunuun nu barsiisan kana walirraa wama isinirraa walirraa waa babbaru kana wanti biraan jiru. Naan galle mee? Maal jedhu?
wanti dhaamsa dhaamuuf waa walirraa baru akka waan sirriin taane sirriitti wal deebisu kana wanti dhaamu. Jaalallee keef dhaamta? Jaallee kooti dhaama. Tokko bakka obboleessa kooti. Tokko obboleessa kooti bakka tokko siistariidha. Kanuma. Maal jettaan isaaniif dhaamsa dhaamtuuf mee ifa godhiif akka isaaniif galu? Isaanii waan walirraa baruu qaban wal barsiisu. Waan dogongoran ta'e irraa immoo karaa wal hubachiisu. Kan biraa. Jaalallee keefis kana dhaamta jechuudha. Kana dhaama. Tole haa ta'u. Ayyee galatoom. Dhaamsa qabdaa garuu? Dhaamsi kiyyaa daawwattoonni keenya hundi keessanuu galatoomachuun barbaada. Uummanni Oromoo naaf jiraadha. Nagaan tura. Horaa badhaadhaan. Ayyee galatoom. Turtiin qabaanne kana fakkaatu ture akka isin itti bashannanaa irraa barachaa turtan homaa tokko shakkii hin qabnu. Gaaffiiwwan turaniif deebisanii laannaa gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Ciree irratti wanta ati nyaachuu hin dandeenye lama natti himi yookiis immoo nutti himaa kan jedhu ture. Ciree irratti wanta nuti nyaachuu hin dandeenye lama laaqanaa fi irbaata. Matumayyuu ciree irratti nyaachuu hin dandeenyu. Isaan kun ciree irratti nyaatamuu hin danda'anii jechuudha. Deebiinsaa isa kanadha. Inni lammaffaan immoo bishaan yoo itti naqxee wanti du'u maaloodha yookiis immoo wanti dhabamu maaloodha. Humni bishaanii wanta sana wanta inni balleessu sun maaloodha kan jedhu ture. Humni bishaanii kan inni balleessu abiddadha. Abidda boba'aarutti bishaan yoo namme hin du'aa tasumaayyuu boba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu deebiinsa abidda ta'a. Guyyaa 25 akkamittiin utuu hin rafin namni tokko turuu danda'a kan jedhu ture. Guyyaa 25 namni tokko utuu hin rafin turuu ni danda'a. Sababni isaas halkan waan rafaa tureef jechuudha. Halkan yoo rafateef namni tokko guyyaa 25 turuu hin danda'a. Kanaafuu deebiinsaa halkan waan rafaa tureef. Inni afuraffaa immoo ji'a keessaa guyyaa 30 kan qabu isa kamidha? Ji'a isa kamidha kan jedhu ture. Ji'ni hundumtuyyuu guyyaa 30 qabu. Hundumti isaanii guyyaa 30 kan isaan qabani. Kanaafuu ji'a hunduma isaati jechuudha. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo yoo ati waamte kan si jalaa badu maaloodha kan jedhudha. Yoo nuti waamne kan nu jalaa badu callisadha. Sababni isaas namni tokko iyyaa jira yookiin sagalee dhageessisaa jira yoo ta'ee fi callisi yoo jettee yoo maqaa callisaa dhooftee fi callisi jettee yoo ati maqaa callisaa dhooftee fi namni waan callisuu fi si jalaa badaa jechuudha sagaleen. Kanaafuu deebiinsaa callisa ta'a. Turtiin qabaanne egaa kana fakkaata ture akkasinitti tolaa ture homaa tokko shakkii hin qabnu yuutuubii keenya hambaa miidiyaa sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatina isiniin jenna qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Anree Hobot Bulchaati ogeessi kaameraa keenya Oliyaad Taakkalee nu faana jira turtiin keessa yeroo hundumaayyuu Gilgaalaa wajjinaa ta'u Gilgaalaa keenya daawwadha yuutuubii keenya sabskiraayib godhaa torban hanga walitti deebinutti nagaatti.